Somalilaandiin waliigaltee Itoophiyaa fi Soomaaliyaan taasisan nuuf hin ilaallatu jette. Waliigalteen ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mohaammed Tarkiitti taasisan ilaalchise Soomalilaandiin ejjennoon ishee beeksiste. Dubbii himaan paartii biyyattii Abdurrahmaan Mohammed Abdullaahi wajjin kan ta'an Mohammed Farahaa Abdii dhimma waliigaltee biyyattii lameenii taasisan irratti ejjennoo mootummaan isaanii BBC Soomaaliyaatti dubbatan akkana jechuudhaan. Waliigalteen biyyoota lameenii gidduutti Ankaraatti taasifamee dhimma biyyoota lamaanii ta'uufis Soomalilaandii biyya biraa waan taateef dhimmi kun kan ishee ilaallatu akka hin taane ibsaniiru. Kana mallatteessanis biyyoonni lamaanidha. Nuti Soomalilaandiin biyyoota obbolaan lamaan walitti mataa isaaniidha kan mallatteessan isaan waliin dubbatan. Waliigaltee gahuun isaanii waan baratamedha. Kuni nu hin ilaallatu jechuudhaan Soomalilaandiin yaada isaanii xumuraniiti jiran. Kun immoo akkamiin akkas kan jiruufis yaada mootummoonni idil addunyaatii fi akkasumas xiinxaltoonni tokko eegaa turan kan ta'edha. Xiinxalaan siyaasaa fi Jawaar Mohaammed ammaan durattis ibsa dubbatanii turanitti mootummaan Itoophiyaa osoo hin hubanne mallatteessanii jechuudhaan mootummaa Itoophiyaa kan eegaa turan. Biyyoonni idil addunyaa immoo gochoota kana ta'anii ijaan ilaalaatii akka jiranii beekama. Dhimmoota kana irratti immoo ilaalchisee Soomalilaandiin erganiif ibsa kana kenniteefis gaafa ammaan duraatiifis gaafii gaafatamaniif duuba deebinee ilaallaa jechuudhaan kan dubbatan. Har'a immoo nuti kan nu ilaallatu miti obboloota kan jechuun dubbii kana lachuutu dhabamsiisuun isaanii ni mul'ata. Yaannis gama lachuutiyyuu amma dura Soomaaliyaa fi Itoophiyaa irraas mul'ata.